Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu amma nu dhaqqabee qabannee dhiyaanneerra oduu kanas kan isinitti himu aan Dammaqaa Nagaasaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Mi'eessoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Buunnoo irratti poolisoonni humna addaa Somaalee mootummaa Itoophiyaa murna xiqqaa Tigraayin durfamuun gargaaraman har'a ganama boombii dhoosaniin daa'imman Oromoo 3 irratti miidhaan dhaqqabuusaa jiraataan magaalaa Mi'eessoo tokko OMN itti himan. Hanga amma istuudiyoo seennee oduu kana walitti qabnetti magaalaa Mi'eessoo keessatti sagalee dhukaasaa gurguddaatu dhagahamaa jira. Humni addaa Somaalee mootummaa wayyaanee deeggaraman sababa lolaa jiraattota magaalaa Mi'eessoo irratti bananiin jiraattonni magaalichaa biroo 3 rasaasaan rukutamaniiru. Isaan keessaa namni tokko miidhaan jabaa waan irra gaheef wal'aansaaf gara hospitaala Cirootti ergameera. Akka jiraataan magaalaa Mi'eessoo kun dabalanii nuuf himanitti poolisoonni humna addaa Somaalee mootummaa wayyaaneetiin gargaaramaa jiran. Nuti garuu mootummaa naannoo Oromiyaa gargaarsa barbaachisu akka nuuf godhu yoo gaafannes hanga ammaatti deebii gahaa argataa hin jirru jedheera. Wayitaa itti iyyannus sobanuun jechaa jiranis jedheera. Kanaafuu uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti argamanii fi akkasumas hawaasni Oromoo guutummaa addunyaa irratti argaman cinaa isaanii akka dhaabbatan waamicha dhiyeesseera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala wayita ammaa magaalaa Mi'eessoo keessatti deemaa jiru ilaalchisee yaada jiraataan magaalaa Mi'eessoo nuuf kenne akka ittaanutti dhiyaata waliin haa hordofnu. Hayyee mee jiraata godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo har'a mana barumsaa Mi'eessoo irratti boombiin darbatame wayita amma rakkoo cimaatu jira jedhameera. Mee akka waliigalaatti Mi'eessoo keessatti waan mul'ataa jiru mee naa ibsi. Ganama sa'aatii 4 irraa eegalee magaalaa Mi'eessoo keessatti naannoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Buunnoo jedhamutti ijoolleen galmeedhaaf garas deemaa turanii. Yeroo sanitti ijoollee Oromoo irratti humna liyyuu poolisiitiin boombiin darbatame ijoollee rabbi baasee jiraayyuu ijoollee 3 tokko irraa dubara takkaaf dhiira 2 irratti kan darbatame isaan miidhamanii jiran miidhaa xiqqaa irra garuu miidhaa guddaa miti asumatti yaala argatanii kilinikuma magaalaa kana keessatti achirraa ka'ee dhukaasa guddatu ture. Ijoolleen aaranii uummanni magaalallee aaree gara naannoo dhukaasaa sanitti fi uummanni dallanii ijoollee keenya irratti akkama boombiin darba jedhee uummanni Oromoo naannoo kana jiran gamas itti deeman ijoolleen dubartootaa fi warri dargaggeessallee osoo nafiin ulee fi meeshaalee tokko qabachaa. Kun ammallee dhukaasaa jira. Dhukaasni isinitti dhagahamaa jira. Ayyee mee eessarraayyuu naannoo magaalaa moo magaaluma keessa dhukaasamaa jiraam? Kunoo dhagahamaa jiraam. Magaalaa keessa jiraam. Nan nagaa. Balbala manaatti irraa dhufaa'e. Kana keessa jiraam namni tokko ala hin jiru. Humni waraanaa seenee jira. Yeroo kana makalaakaan gidduu seentee jirti. Hora bittinneessaa Oromiyaa fi liyyuu poolisii lafa walitti dhukaasaa ture. Amma waraanaa konkolaataa oraadii 3 seenaa jira jedhanii naannoo baadiyyaatti irraa gara magaalaa Mi'eessoo keessatti. Amma magaalaa gidduu keessatti dhukaasa gurguddatu jira baay'ee dhagahama. Amma kan duraa hin dhagamee balbala fuulduraa dhukaasa na fakkaata. Magaaluma seenanii amma dhukaasaa jiranii magaaluma Mi'eessoo. Kunoo dhukaasni amma isinitti baay'ee dhagahamu malee ana baay'ee natti dhagahamaa jira amma dhukaasa gurguddatu jira. Kanaafuu amma namni tokko mana keessa jira. Amma dhukaasni qofatti dhagahamaa jira namni gadi bahee nama baay'ee miidhan ganama ijoolleen midhaan tokko dhaamee Cirootti darbee jira. Cirootti yaalii dhabe ergeenni deemee namni 2 dhaamee jira. Amma ammaatti namni 6 dhaamee yeroo ammaa kana uummanni tokko ala hin jiru dhukaasa icha dhaga. Magaalaa keessaas amma namatu dhaame nama 6tu dhaame naan jettaa isa boombii malee? Isa boombii malee nama 3tu dhaame. Isa boombii malee nama 3 dhaame. Isaan gara hospitaala Cirootti tokko darbeera naan jettee? Tokko darbeera tokko magaalaa keessa jira ammaa fadda baafachuun namatti tolu dhukaasa jira. Dhaggeeffadhaa kunoo.
tokko dhaggeeffadha. Hayyee. Bakka haalli jiru baay'ee nama sodaachisa. Karaan itti gadi ba'anii odeeffannoo itti waan tokko tokko itti ilaalan jiru namni hundi mana keessa jira amma namoota tokko tokko karaa irratti argatan shoot gochaa jiru na fakkaata iyyuu. Erga sa'aatii 4 irraa ka'ee hamma ammaatitti dhukaasa gurguddatu jira. Dhukaasa meeshaalee gurguddaadhaan dhukaasaa jira. Indoom otomaatika malee hawwee takka takkaan dhukaasaa jiranii. Baay'ee haala jiru baay'ee wanta nama gaddisiisu. Amma isin biraa ganama sa'a 4 akka lakkoofsa biyyaa yookaan immoo sa'a 10 ganama barii ganama jechuudha. Hanga ammatti gara sa'aatii 6 olii deemeera jechuudha dhukaasni kun. Gara ganama ala turre naannoo sa'aatii 4tti eegalee naannoo sa'aatii 6tti kan manatti deebine giddi keessatti ol deebine gara deemnuu dhabne dhukaasni haalaan baay'atee ijoolleen miidhamanii jennaani. Ergasii namni tokkichi kan biiroo keessatti hafee kan mana jiru mana gadi bahu namni alaa nyaata nyaatu tokko isaa gabba'an jiru mana keessa taa'aa jira. Amma namni tokko alan jiru. Balbala hundaa cufannee taa'aa jira. Hojjettoonni mootummaas akkuma bakka hojii dhaqanitti achumatti hafan jechuudha. Achumatti hafanii isaan galan kun kan mana dhufanii misaa nyaachuudha. Laaqana nyaachuudha mana taa'anii kun achitti hafee kun bakkuma jiruun suuqaa fi uumamaa mana nyaataa keessa seenanii wanti hundi cufaadha. Nam tokko ol gad deemaa jiru amma kan walitti dhukaasa banaa jiran ijoollee koora bittideessa fi liyyuu poolisii ture amma yeroo ammaa kana makalaakaan gidduu seenutti jira. Dhukaasa guddatu jira ammallee baay'ee dhukaasaa jiranii. Akeekni jaraa maali? Magaaluma Mi'eessoo to'achuudha? Magaalli Mi'eessoo fudhachuudhaaf yeroo darbe gaafa dheengadda namni aanuma Mi'eessoo naannoo ganda daalachaatti wareegamisan. Indoom odoo nama Somaalee tokko reeffa isaa odoo fattashan moobaayila keessaa argan. Moobaayilli isaa akka tasaa lakkoofsa bilbila pirezidaantii naannoo Somaalee Abdiillee qabaayyuu itti bilbilanii kootu reeffa kan kaafadhu jennaani. Reeffa miti magaala Mi'eessoo fi Asaboot guutuutti qabachuuf ta'a. Naaf kennamtii jira kiyyaa. Isin boru uummanni Oromoo naannoo biraa jiru. Uummanni Oromoo Oromiyaa naannoo biraa keessa jiran isin boru immoo akkanatti nullee dawwallee fi reeffa keessan koottaa kaafadhaa jennaani akka isin arranaa dawwaltan kanatti jedhee dhaadachaa ture iyyuu. Pirezidaantii naannichaa sanatti kun qabatamu waan kan ta'edha jechuudha. Qabatamummaan namuma silkii isaa ol fudhatee bilbileetu iyyuu nutti beeka. Gaafa sanii reeffa fuudhuuf deemanii indoom reeffa nama Oromoo se'anii reeffa isaanii amma meetira 100 faa lafarra guuttatanii fudhachuudhaaf achi booda isaan ta'uu beeknaan dhiisanii biraa deeman. Reeffa sanuu kan isaaniiti hin fudhanne iyyuu bineensa nyaate iyyuu reeffa san borumtaa deebanii yoo ilaala. Yoo nama tokko tokko keessa ni ajjeesu Oromoon yoo ajjeesanii isaan laalan meeshaa guutuu wajji hidhannoo guutuudhaan boombii hunda hidhatee hidhannoo guutuudhaan zinnaaraan hidhatee akkasitti kan deemu meeshaa tokko tokko irraa haamanii faa fidanii nyaata isaanii faa ijoolleen fidanii dhufanii faa uummatatti argisiisaa waajjira poolisii faa geessanii isaan akkatti mootummaa naannoo Somaaliitiin deeggaramanii nyaanni fi meeshaalee waraanaa guutuutti tokko tokkoon kennamaa fi keenya garuu wanta akka waan nyaatan hin qabanii meeshaa isaaniitu dhaqanii makalaakaa federaal irraa hiikkachaa jiru. Kan hidhamullee uummatuma keenya kan tumamus kan meeshaan irraa hiikamus kan duullee uummata keenya maaliif nu gargaara yoo jedhanii warri waajjira poolisii isaanuma warra akkas jedheen sanuu hidhuuf doorsisaa fa'aa tumaa fa'aa ofirraa ariisaa fa'aa ture. Poolisootuma Oromiyaa akkas godhu warra meeshaan guutuu qabdanii uummata ittisuu qabnaa warra jedhaniin jechuudha. Warra jedhanii fi meeshaalee tokko tokko namoota Somaaliirraa du'anirraa fidanii dhufanii meeshaa akkanaatiin deemaa jiran isaanii nu gargaaraan jirtanii uummanni keenya dhumaa jira jedhanii ijoollee fi dargaggoonni tokko tokko fidanii waajjira poolisii naannoo Oromiyaa kan magaalaa keessatti yoo geessan kuni soba waan isin sobdanii akkana jechuuf uummata maqaa balleessuuf deemtanii malee tiifattoota malee kan walitti waaru uummata naannoon mootummaan naannoo Somaalee deeggaree miti jedhanii ijoollee doorsisanii tumuu fi hidhuurratti jiru iyyuu poolisoonni naannoo Oromiyaa kan magaalaa kana keessa jiru. Amma haala amma sukkaneessaa naannoo sana keessatti deemaa jiru keessattuu Mi'eessoo keessatti amma wayitana haasofsiiftu kuni uummanni dhiphina guddaa keessa jira dhukaasaatu jira gadi bahuun hin jiru waan hedduuyyuu cufameera jetta. Egaa haala kana keessatti uummanni maal jechaa jira? Gama deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatiinoo wanti jiru maal fakkaata?
gara deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaa uummanni waan tokko abdiirraan qabu. Uummatuma Oromoo naannoo biraa jiraatanii fi namoota tokko tokko qarqaaruu danda'an yoo ta'e malee uummanni Oromoo amma naannoo Oromiyaatti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti takka abdii tokko hin qaban. Maaliif mootummaan naannoo Oromiyaas yoo uummanni toliyyatu dhaga'an jiru waan ta'eef soba jedhanii yeroo hunda soba jedhanii. Kanaafuu uummanummaan Oromoo naannoo Oromiyaa garaagaraa godinoota biraa jiran dhufanii yoo isaaniif dirmatan malee waan tokko wanni isaan abdii mootummaarraa qaban hin jiru. Uummanni jiraattonni naannoo kanaa garuu hamma dhumnee reeffa keenya tokko keenya asii nu kaasanitti lafa keenya gallakkisnee hin deemnu kan jedhani kaayyoon isaan qabanii. Kanaaf qarqaarsa eeggataa jiran isaan qarqaarsuma uummata naannoo Oromiyaa uummata Harargee fi naannoo daangarra hin jirre mallaqaa fi qarqaarsa adda addaa ijoolleen dargaggoonni fi uummatni biraa baay'ee qarqaaraa jiru walitti qabaa jiran naannoo biraati. Isaanumarraa qarqaarsa eeggatu malee waan tokko wanni isaan qarqaaraman mootummaadhaan gara mootummaatiin qarqaarsi kennamu tokko illee hin jiru. Hayyee jiraata godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo yaadanaa kenniteef hedduu galatoomi. Egaa haala jiru hedduu nama yaaddessaa akkasuma deebinee immoo booda kan hubannu ta'a. Ammaaf fayyaanaa ta'e. Galatoomaa isinillee wanta dandeettaniin uummata bira cinaa dhaabbadhaa uummata gargaaraa hin jechuudha.